السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو هردفتوتا أديدان تيوب إجا أكرمان أولي لا جرتنو كنا مجالان جما يرو أما مالك فكاتو كان أجرسي سودا مجالان جما يرو غرغرات إجا يرو ديرا لفكومي هدون اتكاءات كان جرو مجالان كون عمري هنغفك أباتو سي غرو حالي جريني سي حالي قدنسي مسرقا كد أنا دا جلمي كان كومين اتكاو يرو أما غرو كان مفتي غرمي سوماتي وانجلتي دا كان فكاتو magaalaan Jimmaa Gaarmaan olitti ilaalaa jirtan kanaan bifa adda ta'een kunoo akkanatti misoomaati kan isin jirtu magaalaa jaalalaa fi keessumaa gara bara Abbaa Jifaar sana deebifataartii waa isin kan isin fakkaachaa jirtu magaalaa Jimmaa yoo daawwachuu barbaadan kotaatii iddoo isin jirtanitti daawwadhaa. kun immoo egaa keessuma doolaalaa jirtanu awwiituudha. Awwiituun immoo yeroo ammaa misoomee qarshii gara 60 oliin egaa feezii tokkoffaan isaa kan raawwataa jiru. Feeziin kun erga raawwateen booda guutuu magaalaa Jimmaa bifa isaanii jira jedhamee kan abdatamudha awwiituun. Awwiituun egaa namoonni hedduu itti bashannananu jaalala isaanii kan itti dhiyeeffatan bakka gaariidha. kanaaf isinis kottaatii daawwadhaa viidiyoo kanas yoo jaallattan immoo share subscribe gochuudhaan yeroo kamiyyuu cina isaa ta'a kan isin gargaaruudha. Viidiyoon kun isin wajjiniinis kan isin gargaaruudha. Magaalaa Jimmaas haaluma salphaatiin isin bira ni qaqqabsiisa. Peejii Alidaan TV'n yeroo hundayyuu subscribe share godhaatiif odeeffannoo asirratti darbu viidiyoo asirratti darbu hordofaa jechuu jaallanna. Keessattaan immoo waa'ee jaalala keessatti jaalallee maal akka osoo maal godhanii wal jaallatu gaa'ela horachuuf kan jedhus kutaan qabne ni deebina. Addaaf egaa viidiyoo kanarraa waa hedduu akka baratan magaalaan Jimmaa akka hubattan abdii guddaadha kan qabnu. Magaalaan Jimmaa egaa waggoota gara 200 fi waggaa 5 oliidha kan isin qabdu. Haa ta'u malee garuu haga barbaadamtee hin guddanneedha kan jedhamee jiru. Amma garuu sana furataartii kan fakkaataa jiru. Gaan jaallatamuuf hordoftoota Alidaan Tube viidiyoo kana akka jaallattan abdii qabna. Amma sarara deebinee keessatti himnu share subscribe akkasumas immoo like gochuu hin raafatina. Egaa haga amma subscriberii 3,000 qofa kan subscribe godhe page kana miigaa isinis itti dhiyaadhaati maatiiwwan page kanaa ta'a yeroo garagara magaalota garagaraa isin daawwachiisna akkasumas dhimmoota jaalalaa isin bira qaqqabsiifna jiruuf jireenya xiinsammuu irrattis qe'ee xiinsammuus isin geessuudhaan saayikooloojiidhaan jireenya fooyyeffachuuf maaltu barbaachisa kan jedhu kan isin bira qaqqabsiifnu ni ta'aati. Alidaaniin subscribe godhaa maatii Alidaan ta'a share subscribe like gochuudhaan egaa maatii Alidaan TV'n ta'a. Jimmaa dhagaa kan daawwachuuf irratti argamtanu Jimmaa daawwachuu qofa miti qaamaanis kottaa ilaala. Yeroo ammaa Jimmii baay'ee guddataarti akkasumas haala adda ta'een immoo jaalala qabdus baay'ee adda. Magaalota biraarraa kan isin ittiin beekamtu jaalala qabaachuudhaani namoonni hedduun jaalachuudhaani sabab sablammoonni hedduun illee keessa ni jiraatu. Oromoon parsantaa hedduu haa qabaatu iyyuu malee kanaafuu kottaa magaalaa Jimmaa egaa magaalaa keessanii magaalaa yeroo hundaa jiraachuu dandeessan keessa jiraachuudhaan jaalalaan kan jiraachuu dandeessanidha magaalaa Jimmaa keessa.